Zakariyaa Umaree, Garbii, Ibsaa, Obsaa, Gaaddisaa, Laga Ganjititti wareegaman isaan achi fuudhanii ajjeese. Laan amma dhugaadha. Wanni nurraa irra toluun baay'een haa jiru. Jira kana lola ganama sa'a 12 irra bananii waan qaban rasaasallee fixatanii garaa galsaati bakka duratti lolanii nyaataa kanaan baasanii garaaf eega haan gara galche haan gara bikkee biraa baqatee jira kana marsee diinni gara afurii nama shananu battala qaqqabe bombii haaraatti darbe jirraa guuramanii sabaluu bakka jedhamu kana dhufan galgala fidan amma jedhanii odeessa jedhanii iccitii dhaaba kanaa nu odeessi jedhanii garbiin san gataa jeen ijoollee tana naa isin odeessa ijoolleen tun na himtii yoo isii gattan naa isin odeessaa gataa jeen mukaa ijoollee isaan battaluma dhawan po isiniif waa'ee maa jeen hancufatte ture isaas achi dhawanii yeroo san namni irra taa'anii nama dhoorkanii garuu ati gargala manguddoonni adama sanee fa'aa sarribee manguddoonni garuu ni awwaale sulula lafaa lagaa takkatti maal akka galaanni ittiin deemnanii mukallee irraa oli naqanii awwaalanii yeroo saniif roobni amma bara dheengaddaa kana ni guddate jara kana amma namni muka jiru arke dirree lafee isaanii tan utanti yeroo san isaan qaban utanti qarii qabdu tokko kanatti sirraa qarii qabdu tokkaa fi shurraaba tokko akkana uleelee abbaa sadii qabu qabanii shurraabni kun hamarti illee fayya qabdi imma asirraa guurree imma bara dheengaddaa kana karaa amma garba ciniinaatiin sabaloolaa mirga baafne achitti kafanatti godheetiin achitti awwaalle imma lammata cuma takka deebifnee lafeen mataa ubbeen kunillee hanqananqana ni jiranii hiineetuma akkasuma keenya walumaan akkasi keessa keenya itti awwaale waan tolchinellee yeroo sanillee ammallee irreensa tolan jennee waan tolchinellee gaduma qonneetuma akkasi jabeessine garuu awwaalle maaliif egaa namni beekuu dandeenyu jiru amma bakka irraa bahanii fi bakka dhaloota isaanii Oromoo yoo wal gaafatee beeke malee haati isaaniitii fi abbaan isaan bakka itti nyaadhaman namni bakka itti qofan beeku hin jiru. Kanaafuu walumaanuu akka beekamanitti akka isaan nu hundinuu irratti mul'ifnu haguun jaamaalaan kan madhamu. Isaan waraana bilisummaa Oromooti isaan. Waraana bilisummaa Oromooti. Waraana adda bilisummaa Oromooti lola irratti barka qabaman. Bombii haaraatti darbanii eega rasaasa fixatan booda qawwee goggooy durra naqanii oofanii bar galgala. Bishaan nu geessaa eega nu gatina jedhanii laga geessanii